waggoota 50 ol qabsoon kana deemu keessatti otoo ijaan arginuu manguddoonni keenya yookaan mooyyiboonni keenya guyyaa tokko otoo isaan hin galateeffatanii darbaa jiru. Kanarraa kaanee nuti saba akka sabaatti manguddoota keenya kana aarsaa bara dukkanaa godhan keessa galateeffachuun akka sabaatti gochuu qabna jenneetu kaayyoonsaa kanuma galatadha. Namoota kana ulaagaa maaliin filtan? Tokko umuriidha. Akkuma sirna gadaa keessatti yuuba jechuun namoota manguddoota hayyoota umurii isaanii uummata tajaajilanii amma yuuba ta'an isa jedhudha. Namoota baay'ee bilbiltuu aarsaa uummataaf godhan keessatti fayyaa isaanii ilaallee kan shakkiirraa qabnu irratti daballee jechaadha. Garuu inni caalaa umuriidha. Kan biraa namoonni kun maal godhanii uummata kanaafi ifaajjiin isaanii maali kan jedhu bakka 4tti baasne. Tokkoffaa qabsoo karaa nagaa, qabsoo hidhannoo warra godhan. Kan lammaffaa karaa seenaa haa ta'uu, karaa afaanii haa ta'uu, karaa eenyummaa keenyaa haa ta'uu kitaaba barreessuu irratti namoota qooda fudhatan. Akkasumas immoo namoota karaa aartiitiin Oromoo bara dukkanaa sana keessatti sagalee ta'anii fi akkasumas immoo hawaasummaa keessumaayyuu biyya ambaa kana keessatti namoota dureedhaanii hawaasa kana walitti qabuun nuti saba jedhanii uummata biyya ambaa jiru kan aadaasaa, afaansaa, seenaasaa akka baratuuf warra ijaaranidha. Ijoodha jennee kan lafa kaawwannee kaayyoo kanaan masakamneetu hojii kana eegalle. Namoota meeqa dura dhiyeessitanii amma immoo meeqa keessaa filattan? Gara filannoo fiinii waa lama lafa kaawwanne. Tokko filannoo kana hawaasni haa filatu moo nuti koreen akka koreetti haa fillu kan jedhu ji'oota 2-3 irratti yaada bilcheessuudhaan karaa adda addaatiin hubachuurraan kaanee lakkee ulaagaa lafaa keenyu jenne lafa keenye yaafannaa goone keessatti namoota hedduu lakkoofsaan walitti qabne. Isa duraa kana namoota baay'ee angafoota ta'an namoota haala kana keessatti ta'uu malu kan jedhuun gochuu yaalle. Yoo karaa ummataatiin baasnee ummanni lakkoofsa naa filu jennu isa duraa kana keessumaayyuu karaa sooshaal miidiyaa ta'uu karaa miidiyaatiin namootuma beekan irraa sagalee kennuu danda'a. Kan lammaffaa immoo yeroo calqabaa kana rakkoo adda addaan nu mudata sodaan immoo nuti qabnu karaatti hanqisaa kan jedhuun walitti qabuurraan amma dandeenye. Kun dogoggora baay'ee qabaachuu mala. Namoonni koree kana keessa jiru namoota gara nama 60 turre isana keessaa gara nama 24ti waan kana bakkaan ga'e. Naannoo Oromiyaa golee Oromiyaa keessaa 40 isaanii filannee jechaadha. Kan beekamtii laanne keessaa firoota Oromoo 3tu as keessa jiru. Tokko sirna gadaa keessatti hayyuu qorannoo godhanii kitaaballee nu barreessan Profeesar Asmaaroo Laggasaati. Kan lammaffaa baay'een kan ittiin beekamtu Aaddee Qabbanee kan fira Oromoo taate yookaan Boonii. Kan sadaffaan immoo River Trumaanii Oromoo Support Group nama waa'ee ilma namaatii fi gargaarsa dhala namaa irratti tajaajila kennaa ture. Balaan illee irra ga'e sababa sanaatiin aarsaa umurii isaanii guutuu nuuf kennanii fi galata laanneefii jirra. Kanaafan immoo bara dhufu hawaasni kun akka itti fufu odeeffannoo gahaa waan hin arganneef namoonni hafan illee baay'ee jiru. Deemsa kana keessatti rakkoon sin mudate maal? Wanti Oromoo yoo tokko calqabamu ija shakkiitiin ilaalama. Eenyu duuba jiraadha? Kan duuba jiru ilmaan Oromoo irraa dhalate kaayyoon isaa immoo galatoomaadha. Waa tokkollee hin qabu akka namaatti walitti dhufne hawaasa Oromoo idila addunyaa jedhamu jalatti ispoonsarshiippii nu kennanii akkasumas immoo waldaan dubartoota Oromoo Minisootaa itti fudhatanii hojii kana akka ajoomsinu goonu. Garuu eenyu duuba jiraadha? Yoo nuti illee balleessine hafuu nu godhanii nu waliin hiriiranii hojii kana akka itti fufanidha. Dhaloonni amma hayyoonni keenya kun bara dukkanaa maal godhanii darban seenaa kana barsiisuun dirqamadha. Kanaaf dhalootaa fi kun qoricha jennee amanna. Sagantaa kanarratti yuuboota badhaafaman keessaa 2 dubbiseera. Maqaan kiyya Maammaa Argoo Dhikkooti. Umuriin kiyya 83 guddisee gammadee jira kennaa nu kennanii. Ani Itoophiyaa keessatti rakkoo Oromoo rakkoo hojjechuu jala qabe umurii kiyya 18 bara Haayile Sillaasee keessa dargaggoo naannoo Qilaaluu keessa Arsii ijoollee barsiisaa turre achirraa jala qabe.
bara dargiilee ittuma fuufne haga ammallee wanti nu gadhaabne sun manni barnootaa sunniin garigariin guddatee high school ce'ee jira. Waan itti nu ifaanyee jennee san ijoolleen amma waan kana raawwatte quba qabaatanii nu badhaasuu kanatti galata qabna. Warra nu booddaan dhufu guddisee waan kana irratti afeeru waan taateef waan itti fufuu qabu jedhee bika. Yuboota badhaafaman keessaa Dr. Muhammad Hassan akkas jedhu. Namni ummata keenya dammayse karaa hedduutti warri ummata keenyaa jecha wareegame yaadatamanii odoon lubbuun jiranuu awwaarde argachuun waan hedduu nama boonsisaati. Waan gaarii godhan warri kana qopheessu. Wanni ammaan tana badhaasa kana argate nama xiqqaa firii lama bar ummanni keenya karaa dhibba meeqaan contribution godhe wasanan qabu gayyu waan xiqqoon eegalanii yoo qajeeltee jabaattee resoursiin argame bal'attee warra ammatti da'amiin kabiraatillee kan ammaan tana beekamne baramee eegas booda badhaasni kun wanta ta'uu danda'a. Nama meeqa ka sababa qabsoo ummata keenyaatiif abbaa warraa dhabanii faamiliin addaan facaatee rakkatan cuftinuuhu ajiruu isaanii dabarsanii miidhaman yaadatamanii himamee dabruun kunuu waan hedduu nama gammachiisaati. Waan gaariitu eegalame jechuu barbaade. Kanumaanin qophii har'aaf jedhe xumuraa an jaallannee gammadaati. Nagaa.